asra le baay'ee sinne rakkisuun feenu agatti masaniif obsaa laakiin baay'ee yeroo ta'e yoo yeroo حبيبتي أنا ميديا راين بدو ما تريد لو ميديا رابدو سنتانه akka duraa san ganama galgala viidiyoodhaan laayivii namni osoo hin taane yeroo dheeraa jaarsa ofiitiif kenniiti. Yeroo dheeraa jireenya ofii maal godhuu qabnaa, maal sirreessuu qabnaa, maal ta'uu qabnaa, yoo akkam goone jireenya keenya sifaayaa maal haa goonu waan akkasii san mari'atanii yeroo mamee argartanii guyyaa mee kana azaa gootanii makii argitanii. Anuma namni yeroo hunda argamu jechuudha. Ani inshallah gaafa singirii kana keessaa bahee jedhee biziidha. Garuu hagas laata jarjar waa malu sheexaan. because namoonni tokko tokko jecha alhamdulillah joohana deema alhamdulillah akkas ta'e subhanallah kee akkas godhu maqaa jechuun wanta amantii wal qabate maqaa hin biratina sababa keessanii amantiin akka arramsamtu warri godhu warra koomantii jechuudha maqaa keetiin biradhu subhanallah naam jettiin biratina dhuftee maqaa keessanii biradhu jechuun maqaa tiktokidhaa gisee balatanii jettan Khadija, Adam, Muhammad, Faatuma, Binti, Jinni balan aratan qabu. Alla gama koomantii irraa jedhattee silsilaa yoo harki kan kee waan sharrii malee waan kiris hin barreessu. Illee ajajatti nama tokko deebii deebistu. Allah keenatu akkas godhee deebi. Alhamdulillah. ati sababa namni ati akkas jetteef amantiin namni maqaan kee alhamdulillah. sababa sammuu Alhamdulillah akkas godhee deemisiin jedha kaata kan keetii jechuudha. Gaafa kana maali ati ilaali waa meeqa arrabsiisu jirta jechuudha. Suudhaan viidiyoo tuuta gabaastanii olii gadi hin deemaa jirtanii namni keenya gaafa namni gammadee jechuun akkamiin beekani viidiyoo sana namooti baastaniif waan ani itti qaanfadhu fa'aa bakka gaafa joofa bakka jechuun namni saayibni fide faan hayi kana taatu maal kenne kan jira miti bakka jechuun amala keessan kun amala warra miidiyaa namni gaafa bika gaarii see waan tokko qottanii baasuun amala keessan kun jechuun hinaaffaadha kun jechuun bakka jechuun gammachuu namaa dhabuudha jechuudha suni wanti amma olii gadi hin deemtu suni ani akka biyyatti seenaadhaan okay ana ni gammachiisa gaafan saba koof dubbadhu onnee kooraan dubbadha gaafan hoggantoota keenyaaf nama sabaaf qabsaa'ee hidhameef onnadhu of quba hin qabu kun sabbunummaa keessa koo jiru calaqqisa malee ana gadi buusuu olis hin kaasu jechuudha okay akkasi viidiyoo sun baay'isawee anaaf viidiyoon suni wanta guddaadha sababa akkasi iyyeeniin mana madaame ari'amee dalagarraa ari'amee jechuudha na viidiyoon sun anaaf wanti qaamti hojiin mana hojii hojjetu jira juwaarfaan akka malee dhukkubsatanii qaqallatanii lagannaa nyaatarra jiran harka rabbiin jiru harka namatti giseen amma viidiyoo jirteettanii harka kee jira jettan ashqaabaa cochu dhaggeeffadha nama hedduu buloog godhe warra faamilii kee jira deemtanii ashqaabxan jechuu nama keessan gaafa argitan anammoo gisee hunda koomentii waan poost godhamu jira dhaqeen hin dubbisa jechuudha wanta poost godhamu jira waan ani fi poost godhe dubbisa abbaan fedhe iyyitee baate dantaa kan hin qabu garuu waan namni poost godhe ilaala because nama mana kiyya moodeetara faati nama mana kiyyatti akka kabajaa qaba yeroo dheeraa jireenya ofii maal godhuu qabnaa maal sirreessuu qabnaa maal ta'uu qabnaa yoo akkam goone jireenya keenya sifaayaa maal haa goonu waan akkasii san mari'atanii yeroo mammee argartanii guyyaa mee kana azaa gootanii makii argitanii anuma namni yeroo hunda argamu jechuudha. Ani inshallah gaafa singirii kana keessaa bahee jedhe biziidha.
قصد لا تجرجر وعمل الشيطان. مغازني نفو وانت ذاك نقول لك على بيجوتو يا بقى جنان بوكي في رياسة كدات تانان سكالي بقى. أما قندها هي خنا تلي ربشة قولني لا تاما يو إذا دويار ربشة قولن قلقلا يشوف because كوستي سا باتي والفتن يوم مني ساعة تيمتا أكاسي عمل لي عربا ما كديو تنا مسجد أفوتي كوكودن تو كنرجني ما عربا مو شارتو تا كيست جيا تكجالي كون بر هدامي موتما تجيسي فموتما نجيسي جدني ورسن تويسي متيري كايساني ودو صلاة الجنازة رجران بر ودو صلاة الجنازة مجاهد نيا جيسو دوي جاني بر بوسو دو اتينو ديساني no dukub sadii دوي جان mana yaalaati itti maku kasin dhagee achumatti manuma hidhaan keessa dhukkubsatee du'ee jira. Maybe dhoysanii